kanan dhufee godina Wallaggaa lixaa Gimbiirraati. Kanan jiraadhu immoo naannoo Maganaadha jechuudha. Okay. Maali moo dhugaa baata? Waaqayyo waan baay'ee naaf godhe waan Waaqayyo naaf godhe keessaa muraasa dhugaa baa. Inni jalqabaa bara 2013 kaasee hanga 2016 ji'a ja'affaatti dhukkuba mataa bo'uun qaba. Dhukkubi mataa bo'uun ani qabu mataa bo'uu hundumatu bo'aafataa jechuu dandeessu. Mataa bo'uu sirriidha hundumatu bo'aafata garuu kan koosaa addaadha. Mataan gaafa na bo'aafatu dhaabbachuu hin danda'u baalaansii koo qabuu hin danda'u nama waliin haasa'uu hin danda'u nama waliin haasa'u illee dhaggeeffachuu hin danda'u. Taa'uu hin danda'u, deemuu hin danda'u, jaajuu ciisuus hin danda'u. Saatii sanatti bakka iyyi na godhaa fiigi na godhaa akka inni na godhu hin beeku. Sammuu koo kanarraati na guba. Waan mataan koo kun qaawwee jiru natti fakkaata. Qilleensi wayii waan gadi natti namu natti fakkaata. Mataa koo kana ofii kootiin qabachuu hin danda'u, dhahachuu hin danda'u. Waggaa 3dhaaf mataa kootu hin dhahatiniini. Waggaa 3 ji'a 6 fixee utuun kanaan cannaqamu mana qorichaa illee hin deemne mana qorichaa deemuun jaalladhu. Garuu kiniiniin bitadha. Kiniinii sadiimaa sana liqimsan ture. Kiniinii kana garan deemutti kiisii koo keessaa hin dhibamu. Birrii yoon dhabe waan ittiin nyaadhu yoon dhabe illee birriin kiniinii ittiin bitadhu namarraa liqeeffadheen illee bitadha malee kiniinii bitachuu hin dhiisu. Kiniinii kana yoon hin liqimsu ta'e mataan koo bakka akka kana na ta'a gadi ta'ee fi durseetu mataan kun natti hin kenniin kiniinii kana fayyadamuu qaba jechuudha. Kiniinii kana yeroon baadhee deemu karaarra yeroon baadhee deemu yoon bishaan ofirraa dhabeellee gorora kiyyaan hin liqimsaatu ni natti hin kenni malee erga inni natti kenni yoon liqimse na dhiisuus hin danda'u bakka saatii sanatti jechuudha. Akka kanatti baay'eetu hin cannaqamu bara 2016 ji'a ja'affaa keessaa waldaa kanan dhufe waldaa kana gaafan dhufu achi qixa sanaan ta'an ture paastariin fa'aa bakka sanyii keessan kottaa facaasaa warri qabdan jedhanii naanas bahee gaafanas bahee mataan kee kun maal si ta'e jedhanii na gaafatanii mataan koo kana akkas mataan kun dhukkuba jedheen gaafan itti dubbadhu mataan kee kun rifeensi mataa keetiillee sirraa dhumeera. Akka tamma kana laaltu miti dabbasaan kee baay'ee dhumee jira rifeensa mataa kee buqqisaniiru. Si'a lama sitti deebitee si'a sadaffaa irratti dubartiin tokko si kee buqqistee turtee sammuu kee keessaa fuudhameeti kan akkas ta'a turte naan jedhanii ammaa kaasee waaqayyo abbaan koo bilisa si baasee jedhanii too bishaan kadhataa sammuu koo irratti naqanii harka isaaniitiin naqabanii guyyaa gaafa sanaatii kaasee nagaa koo ta'ee ammarraatti waan tokko mataa waan jedhamu kiniini waan jedhamu illee tu hin liqimsiniini har'a ga'een jira sabni kana dhageessan waaqayyoon naa galateeffadha. Galateeffadhaa fi waaqan bareechaati. Haaleluyyaa. Dhugaatiin kun lammaffaan immoo dhufee as industirii shantasiin seenee iji kiyya najaame gaafan jedhu akkasumaanii miti. Qara limmoo ijuma kootiin arguu hin danda'u. Limmoo keessa kirrii baafachuu hin danda'u. Ija koo kanatti bishaan nan naqaa. Harka kootiin illee ofii shukkuumaa na arguu hin danda'u. Yeroon kirrii keessa baafadha jedhutti daqiiqaa 10 fixaatuun kirrii keessan baafatanii jechuudha kirriin kiyyaa cite. Kana booda uffanni sun immoo daddafee darba wanta ta'eef gaafanni uffanni irratti baay'atu dhufanii irraayyuu sababa koo itti machuu hin danda'u. Ijanna dhukkuba iji koo najaame yoon jedhe mana keessaa hojii kana keessaa yoon aari'an maalan godha eessan naqa akkaman taayaa waaqayyo maal jedhanii madda dhibee kana dheenanii nan cannaqaman ture lafa kanatti namoonni baay'een dhibee ijaarraa hin fayyu turani intalli wayii tokko gurraatti wayii manatsarii dhuftee asitti gattee galte gaafa sana maal waaqayyo ana nan agartu iji kee nan agarra yaa waaqayyoon jedhan ture macaafan dubbifadha yoon jedhu macaafa dubbifachuu hin danda'u barreessuus hin danda'u. Bakka na jaamee maali waaqayyo saatii kanatti jaamee akkaman ta'anii yaa waaqayyo maal gochuun qaba dheennaan dhiphadhan ture. Utuman kanaan jedhu mucayyoon tokko ammas dhukkuba ijaarraa asitti waamamtee fayyite paawuzaa ilaaluullee hin danda'u jette ana nan agartu waaqayyo utuman jedhu guyyaa tokko kadhata guyyaa 10 irratti paastariin fa'aa bishaan irratti kadhatanii kennu turan. Bishaan kana amantiidhaan dhufee eddanaa fudhadhee galeenanii bishaan kana ija koo garaagara qabeen ija koo kanatti naqadhan ture guyyaa 3 gaafan itti naqadhu iji koon fayyee macaafa nan dubbise kirrii keessa akkan barbaadetti limmoo keessa baafadhaa akkan barbaadetti hojii koo hojjedha isa kanallee waaqayyoon naa galateeffadha. Galateeffadhaa fi waaqan bareechaati. Erga gaafa sanaatti iji kee arguu dadhabeen beeku rakkatteen beektu macaafa dubbisaa jirta. Mee ammas dabalaasa dhumaa gooftaa galateeffadhaa bareechaati. Dhibee gadameessaan qaban ture gadameessa koon na dhukkuba gaafan jedhu akkasumaan osoo hin taane mana fincaanii hoggaan naqutti dhangala'aa yookaan faasaa hin ba'u jira ture
giseen wanti kun na keessaa ba'utti ofii kootii fi dhaggeeffachuun na dadhabsiisan ture. Hin dhaggeeffadhu danda'ee foolii kana gaafa dhaga'u baay'ee kan nama jibbisiisuu fi nama suukaneessu ture. Haa ta'u malee faasaashiin kun illee yoggaa paantii kootti ba'utti ani paantii koo yoggaa sanatti guyyaatti 3 yookaan 4 fayyadamuun qaba. Sa'aatiin inni natti ba'u sana bakka hojiitti amma kana fayyadamu waan hin dandeenye waan uffadhee jirudha. Sa'aatii sanatti namoonni na bukkee jiran foolii kana waan narraa dhaga'aniif baay'ee dhiphatu, baay'ee sammuu isaaniitti cannaqamu. Anillee nan beeka lafa naqu waan hin goone hin qabnee fi waan hin godhu waan hin qabneef dandeeman jiraadha. Giseen isaan an deemee dhufu isaan fuula isaanii zafanii na ilaalu bakka nan cannaqama lafa naquun qabu. Maali Waaqayyo dhibee kana sa'aatii kanatti maaliif na baachiste? Dhibee kana maaliif narra keesse Waaqayyo? Iji kee nan argu nan bu'an ture. Ullitee gabbee nan bu'an ture. Sa'aatiin ni na kiyaaba'u sanatti fiigee mana fincaanii deema. Ogaan mana fincaanii deemu ofirraa baasee toomii deebisee uffadha waan hin godhu waan hin qabneef jechuudha. Garuu iji Waaqayyoo gaaf tokko na arge. Gaafa na argetti bakka namni akkasii namni dhibee akkasii qabdu fiigiitti kootu naan jedhanii asitti namni Waaqayyoo tokko fiigee nas bahee akkamsi godhanii akkasii gaafa itti morka kee kana gadameessa kee irra kaayanii gaafa nas korra kaa'u akka wayitti harka koo jalaa si'a 3 rukutame olla rukute akkasitti akka dibbee wayii olla rukutee lafan kufeette jechuudha. Gaafa sanaa kaasee dhibeen kun narraa citee borkottuu dhugaa baay'inaan jennaan anoo torban 2 ofiif kenne. Wanti kun yoon itti deebi'e maalan godhadeen torbee 2 gaafa ofii kenneedhu torbee 2 taa'ee inni dhugaa fuula saba kee dur dhaabbadheen jedhee achi gaafa dafinoon irra yeroo ture isaa kaasee ammaatti Waaqayyo bilisa na baaseera. Sabni kana dhageessanii Waaqayyoon naa galateeffadha. Galateeffadha dhaqan bareechaati. Maqaa koo himuun dursa nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Maqaan koo Imma Beettasfaayeen jedhama. Biyyi dhaloota koo Walisoodha. Jireenyi nani jira gangaafan garaadha kootii keessaa ba'ee nagaa keessan turre baay'eedhaan kan hin cinqamaa ture. Dhalachuu koo malee cinqirfamuun koon caalaa baay'ee gadadamuun koon caalaa garuu gangaafan dhaladheeti nagaa argadheen beeku. Garuu Waaqayyo nagaa naa kennee karaa tafuu na oolchee du'a na oolchee boolla baay'ee na dabarsee fuula keessan dura nama jira jedhamee dhaabachuu kootiif hundumti keessan naa galateeffadhaa. Mee maaltu sitti kan dhugaa baata? Kan inni dhugaa ba'u gaafan biikootii baay'een cinqamaa ture barumsas na jibbisiisa ture. Asii gara obboleettii kootii dhufee gaafan dhufee jedhu baay'ee waan hamboo fi baay'ee waan cinqamuuf akkanumaan na boochisa akkanumaan na cinqa. Achiin waa'ee keessan mana ta'anii dubbatu waa'ee charchii kanaa dubbatu ani silaa nagaan qabu mee mucaan natti agarsiisi charchiidhum nyaati dhandhaan hin galtu naan jette haa ta'u malee achuma naqan jedheeni achi mucaan ati hin galtachuun si machuudha. Ati achi dhandhaan bakka dafteen dhuftu kanaafuu eeshi gadheqi kadhachifadhu dafii koottuu naan jette eeshi jedheen ishiin achiin gaafa nanii gara kana dhufu achiin dhufee innaan dhufu baay'een cinqama achi gara sanan taa'ee isaan boo hundumaa irraan fadheetanii waa tokkoon dheebodha ture namni asirratti yaa'eeti birrii kenna ture achiin itti dhaabadhe ani garuu baay'eedha kan inni bo'aa ture achiin achi taa'een kadhadhaa ture yaa Waaqayyo anis silaa baay'een dhiphachaa jira baay'een rakkachaa jira yaa Waaqayyo ati na laalii jedhetanii achi dhaabbee waaqa kadhachaa ture achiin gara namaatti dabalee achi ani zim jedhee namni waadaa gala ture achiin ani waadaa namni gala achumaan qabu sila yoo anu baay'een dhukkubsachaa ture achiin waadaa galee gaafan galuu mucaan nafaan dhufteeti immoon birris hin qabdu hojiis hin qabdu garuu akkanuma waadaa galtee naan jette achi ani Waaqayyo sumatti torbee isaatti Waaqayyo hojii naa banee ani deebi'ee isa waadaa galee sana Waaqayyo na gargaaree kenne gaafan immoo as gara kana birricha kennuudhaaf gaafan ani dhufu baay'ee dhukkubsadha ture kanaa koo lamaan gidduudhaan nyaata yoon jilbeeffadhee nan kadhadha jedhee kadhannaa addaan kutee tanaan dhiisaa yoon nan faarfadha jedhee otoo faarfachaa jiruun qat godhee taabadhee boo'a ture baay'eedha kan inni cinqamu achiin as dhufee bofa mudhii keetti hidhamee jiruun argaa kurnaffaa laachochas baate waadaa kee laachocha baates dhabata turte
isa booda bofa mudhikeetti hidhamee jiru argaa sin jedhee sadusa garuu miilli kee akkam ta'a? Miila koo kanaan karaa dheeraa deemuu hin danda'u. Sammuu koo kanaan tuman akkasitti nagaa jiru tanaan kufaa. Yoon ciises bakka baay'ee na nyaata. Karaa dheeraa deemuu hin danda'u. Baay'eedha kan dhiphachaa ture. Achiin asirraatti dhuma kaffaluu nan dhufe. Gaafa nani dhufu bofa mudhikeetti hidhamee jiru arga Waaqayyo garuu sirraa kuteera naan jettanii. Arga gaafa sanaati ani nagaan ta'ee karaa dheeraas akkan barbaadettan deema. Akkan barbaadettan jilbeeffadhee tsalla'a. Inni na nyaatus inni na hidhus narraa cite. Ani akkan barbaadettan utaalee faarfadhaa akkan barbaadettan taa'ee ka'a. Kan kana naa godhe Waaqayyoodha. Waaqayyoon naa galateeffadha. Galateeffadhaa fi Waaqayyoon haaleluyyaa. Kana nani dhugaa bahu. Halkan hirriba koo keessaa baay'eedhaan kan hin jeeqamaa ture. Hirriba koo keessaa irra caala waraabessa gurraachatu na faana fiiga ture. Nan bo'a nama abbaan koo erga du'anii waggaa 3dha. Abbaa koo kana faana deema. Innaa kaan immoo erguma na ladhe irra caala bineensatu na faana kaata. Erguma na ladhe kaaseeyyuu waggaan irra lakkaa'eera umurii koo faana tureera. Ani bineensa na faana kaata yeroon ciisu hirriba koo keessa baay'eedha kan inni ka'ee boo'u. Fincaaffee of keessatti gallakkiseen bakka baay'ee maraadha ture. Maatiin nagi bakka maal taate naan jedhu bineensa gurraachatu na faana kaataan beeku jedheetuma bakka nan bu'a ture. Waaqayyo garuu na eegee boleetti naannaa duutii kee afeeraa kanarraan duutu naan jedhanii asitti na kadhatanii erga gaafa sanaatii reenfa namaas hin argine foolisiinis na faana kaatu bineensis na faana kaatu reenfa namaas hin argine Waaqayyo akkasitti narraa kutee Waaqayyoon naa galateeffadha. Galateeffadhaa fi Waaqayyoon. Isaan duutii kee afeera naan jedhanii waggaa waggaadhaan maatii koo jalaa horiitu du'a ture. Maatiin koollee baay'eedha kan isaan jeeqamanii horiin waggaa waggaadhaan kan isaan jalaa du'anii. Maatiin koollee baay'eedha kan isaan cinqamanii Waaqayyo naasiin asin du'anii horiin sunis hin duune. Maatiin koo jalaas horiin hin duune maatiin koos nagaadha maatii koo irraas qorumsi nafee anis nagaan ta'ee kanaaf Waaqayyo na galateeffadha. Dur ji'a akkam akkamii duuti horiin keessa? Horiin keenya waggaa waggaadhaan sanee duuti namnis dhiigni namas baay'ee maatii keenya keessaa kan dhangala'u waggaa waggaadhaan baaniiti kan isaan akkas ta'an. Juma sanee keessa horiin duuti namni sin du'a. Namni sun du'a dhiigni namas hin dhangala'a. Horiin sin duuti. Horiin sin duute. Ishi maal sin jedhe yaarikee? Haati kooti gaafa dhanda walee maal keessa jirtu ani anasii Waaqayyo hin duutu naan jedhe isinis hin duutanii kanaan booda namni tokko sin du'u dhiigni horii keenya sin dhangala'u nuti sin duunu jedhee gaafa nan itti himu anillee nagaa kooti maatiin koos nagaadha horiin koos nagaadha anillee nagaan argidee as maraarran jira hojiirran jira naan jedhanii natti himanii Waaqayyoon naa galateeffadha. Galateeffadhaa fi Waaqayyoon bareechaati. Bareechaa galateeffadhaa fi sanumaa. Waaqayyoon hunduma keessan nama galataa taasisu dhugumsi kee kanuma natti fakkaata.